Aye, akkam bultani galatooma. Akkuma amma Dr. Siisaa jedhe akkuma ka'umsaaf tolutti booda bifa gaaffiif deebiidhaan mariidhaan kan itti adeemnu ta'a. Garuu ka'umsaaf akka ta'uuf waa'ee qaala'insa gatii akkasumas immoo qaala'insa jireenyaa kana ilaalchise rakkoo dhumti kun maali bifa gama saayinsiidhaan gaafa laallu rakkoon kun akkamitti dhufaa rakkoo dhumti kun maali kan jedhu irraati waa dubbadha. Akkasumas immoo haala qabatamaa biyya keenyaa wajjin keessumaa sirna diinagdee nuti gaggeessinu yookaan immoo hordofnu wajjin sababoonni qaala'insa gatii kanaaf ta'ani maal faadha ka jedhuun dafee irraa tuttuqa. Booda irrattis immoo waan tokko tuttuqa. Dhimmi kun akkamiin bifa waaraatiin sustainably furamuu danda'a kan jedhu irraati. Ga'een mootummaa maali? Ga'een immoo akka hawaasaatti akka uummataatti jiru maal jedhu qabxiilee sadan kanarraan dudubbachuudhaaf yaala dafeen irraati dudubbadha. Akkuma beekamu waa'een qaala'insa gatii kun afaan Ingiliffaan inflation ka jennu gatiin shaqaxootaa yookaan immoo tajaajila garaagaraa diinagdee keessatti godhamu yeroodhaa yerootti hedduu tokkoti dabalaatitti jira biyya keenya keessatti. Rakkoon kun rakkoo amma waggaa 2-3 keessatti nu mudate tun ta'an rakkoo yeroo dheeraadhaaf keessumaa immoo sirna diinagdee yookaan immoo sirna guddina diinagdee biyya keenyaa wajjin waggoottan 20 darban kana keessa rakkoo baay'ee sadarkaa maakiroo-ikoonomiitti nu qoraati yookaan immoo diinagdee biyya kanaa qoraati ture jechaadha. So gatiin kun ji'aatti waggaadhaa gara waggaatti hedduu tokkotti daddabalaa dhufe. Amma sadarkaa nuti irra jiru iyyuu sadarkaa baay'ee haalota garaagaraa wajjin boodatti dhufa guddaa ta'eeti jira jechuudha. Kunis immoo qaala'insa jireenyaa wajjin kallattiidhaan wal argachuudha. Adaduma gatiin shaqaxaa, gatiin tajaajila services ka jennu jechuudha diinagdee keessatti ol ka'aa adeemu yoo galiin uummataa qixuma sanaan guddataa hin adeemin humni maallaqaa the purchasing power of money ka jennu humni bituu maallaqaa dadhabaatitti deema. So sun maal fida? Cost of living yookaan immoo qaala'insa jireenyaa adaduma sanatti akka inni hamaa ta'aa deemutiti godha jechuudha. Gara sababootaatti tun deemin ammas lakkoofsota tokko fudhee consumer price indexing kun kan ittiin qaala'insa gatii kana measure goonu maal fakkaata kan jedhu waa lamatti of keessatti qaba. Consumer price indexing kun food price index na non food price index ka jedhamu waan nyaata irratti nyaata wajjin wal qabatee nyaataaf dhugaatiidha wajjin wal qabatee jiru kan biraan immoo nyaataaf dhugaatiidha ala mana kiraas ta'uu danda'a tajaajila adda addaa tajaajila tiraanspoortii fayyaa wanneen akkasii kana isaan kana yoo fudhannee ilaalle amma irri guddaan nyaata wajjin waan wal qabateeti jiru jechaadha. Kan hedduu baay'ees immoo sirna diinagdee keenya nu qoraa jiru food price inflation ka jennu sana jechuudha. Gatii shaqaxoota nyaataaf dhugaatiidha wajjin wal qabatanii jiran jechuudha. Inni kunis dhibbantaadhaan yoo ilaalle consumer price index keessatti yookaan immoo inflationii keessatti dhibbantaa 54 akka biyyaatti yoo ilaalle jechaadha. So birrii 100 har'a hiyyeessi yookaan immoo maatiin tokko baasu keessaati birriin 54 nyaataaf dhugaatii kanarratti oolaa jechaadha. Dubbiin sila jedhe hadaduma gatiin nyaataaf dhugaatii irratti ba'u kun guddataati adeemu. Humni maallaqa sanaas humni maallaqa 54 wayitiidhaan jedhu sun hadaduma sanatti rakkoo qabaataatti deeme jechaadha. Garri 46 warra nyaataan ala jennu jechuudha. Non food inflation ka jennu mana kiraa, tiraanspoortii, fayyaa, tajaajila garaagaraadhaaf kan fayyadamnu rakkoon gatii kanaas haga kan nyaataa kana ol ka'an jiru. Yoo baay'ee steebiliidha akka inni itti ji'aatti waggaa waggaatti guddataa dhufu garuu leeveliin isaa stiil ol ka'aadha jedhamee ilaalamuu danda'a jechuudha. Kan amma guddaa baay'ee rakkoo guddaa fidaa jiru kan food inflation isa jennu kanaati jechaadha. Yeroodhaa yerootti ji'a waggaadhaa waggaatti dabalaa ka dhufe. Amma ka ji'a bitooteessaa kan ji'a darbee qofa yoo ilaalle ji'a bitooteessaa bara 2013 wajjin wal bira qabnu ilaalle almost dhibbantaa 43 guddatee jira.
kan nyaataa jechaadha. Kan waliigalaa gara 35ti. Inni non food inflation jennu kun xiqqaa jaateef weighted averaging kana lamaanii gadi qaba jaateef jecha. So wanni guddaan ilaalamuu qabu isa kan food inflation ka jennu kanaate jechaadha. Isas immoo booda deebiin itti dhufa. Furmaanni kanaa maali? Mootummaan maal gochuudhaa qaba? Maal hojjetuudhaa qaba kan jennu baaskeetii kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jaateef akkasitti irraa dubbadha. Oomisha akkamii yookaan immoo shaqaxootaaf tajaajiloota akkamii irratti hiyyeessi yookaan maatiin ji'a ji'aan maallaqa guddaa baasa ka jedhu yoo ilaalle oomisha qonnaa qofa yoo fudhannee ilaalle oomisha qonnaa keessaa midhaan kan jennu amma the cereals qamadii, xaafii, boqqolloo kakkana kan dabalate akkasumas immoo oomisha yookaan immoo bu'aa midhaanii kan ta'an kanneen akka daabboo, biddeen waan akkasii kana inni kun amma baay'ee wayitiinsaa baay'ee ol kaadha. Consumer price index kana keessatti jechaadha. Kan biraan immoo sadarkaa lammaffaatti ilaalamu kuduraa fi fuduraa vegetables and pulses ka jennu kana isaan kunis amma maatiin tokko heddumminaan jiruuf jireenya isaa keessatti kan itti fayyadamu gatiinsaas yeroo yerootti dabalaa dhufe jechaadha. Inni kan biraan qonnaa wajjin kan ol qabatu foon, aannan, hanqaaquu kunis amma akka gosa nyaataa dhugaatiitti gaafa ilaalamu wayitiinsaa guddaadha jechuudha. Warreen kana sadan qonnaadha wajjin warri kallattiidhaan oomisha qonnaadha wajjin wal qabatanii jiran kan sadan isaanii walitti qabnee yoo ilaalle maallaqa silan jedhu birrii 54 sana keessaati dhibbantaanii 67 warreen kana sadan irrattidha kan bobba'uudha. So maal jechuudha gatiin warra kanaa hadaduma damadaalee wayitiin isaanis baaskeetii keessatti guddaadha jaateef maatii tokko irratti hiyyeessa tokko irratti dhiibbaa guddaatiti qaqqabsiisa jechuudha. Akkuma sila jedhe humni bituu maallaqaas hadaduma sanatti dadhabaatiti adeema jechuudha. Warreen kun amma oomisha qonnaadhaa wajjin kallattiidhaan warra qaala'insa gatii wajjin walitti hidhatanii jiran jechuudha. Kan biraan immoo gama indastiriidhaa wajjin manufacturing indastiriidhaa wajjin wal qabatee oomishni gara sanarraa dhufus hagam tokkoti consumer price index kana wajjin wal qabata ka jedhu nyaataaf dhugaatii kan amma sila aannan jedhu warra kaan irraa dabalatee warshaa indastirii kan ta'an nyaatonni garaagaraa jiru. Makarooniis ta'uu danda'u wanneen akkasii dhugaatiin kun immoo juusii bishaan waan akkasii kana isaan kun akka nyaataaf dhugaatiitti wayitiin isaanii guddaadha. Kan biraan immoo zayitii. Zayitiinis amma akka oomisha yookaan immoo bu'aa indastirii tokkotti ilaalle guddaa jechaadha. Warreen kana lamaan walitti qabnee gaafa ilaallu maallaqa birrii 54 jedhe sana keessaati dhibbantaan 28 immoo warra kanarra oola jechaadha. 28 fi 67 sana gaafa ilaallu almost gara 96 guddaan nyaataa kanarratti ba'a jechuudha. Warreen kun qonna keenyaaf manufacturing industiriidhaa wajjin kallattiidhaan walitti hidhatanii jiru jaateef kana booda sababoota isaaf furmaanni maal fakkaata ka jedhullee akkasitti irraa ilaaluu barbaadeen ni kaasa because consumer price index kana keessaa baasnee akkasitti yoo irraa hubannu taane yeroo tokko bifa imaammataatti bifa poolisiitti mootummaan maal gochuu qabaa sadarkaa maakro ikoonomiitti maaltu hojjetamuudha qaba kan jedhu irraallee rakkoon akkasiin yeroo tokko hubannaan madaalawaa ta'e hin mul'atu waan ta'eef jechaadha. Kana akkasumatti yoon fudhe sababoonni qaala'insa gatii kanaa maali kan jedhu immoo xiqqoo ishee irraa kakaasuudhaaf yaada. Sababoonni qaala'insa gatii waan hedduudha. Qaala'insi gatii ida'ama sababoota garaagaraati. Kanaaf bifa madaalawaa ta'een yoo ilaalle malee gam tokko qofaatti ilaaluudhaan yeroo tokko furmaanni nuti hordofnullee bifa sanaan dogoggora ta'uudha mala waan ta'eef sababoota afur irratti ni kallattiidhaan xiyyeeffadhee waa tokko kaasuudhaaf yaa. Arfan kunis immoo kan walitti hidhataman ta'uusaa akka naa hubattan barbaada. Inni guddaan saayinsii irraas wanni ilaalamne waa'ee demand and supply jennuuti. Waa'ee fedhiidhaa fi dhiyeessiin gabaa keessa jiru hagam tokko wal madaalee guddataati jira kan jedhu jechaadha. Akkuma sila jedhe waa'een qaala'insa gatii kun wanna kaleessa waggaa 2-3 keessatti dhufe miti. Waggoottan 20 darban keessa sirna guddina diinagdee keenyaa wajjin wal qabatee sadarkaa maakro ikoonomiitti illee hedduu dhibee guddaa ture jechaadha. Isa kanaaf bu'uurarraati sababni guddaan sadarkaa diinagdeetti fedhii nuti diinagdee keessatti uumaa jiru guddinni fedhii yookaan immoo demand growth ka jennu uumamaa jiru hagam tokkoti humna oomishuu biyya keessaa wajjin yookaan immoo dhiyeessii supply ka jennu wajjin hagam tokko wal madaalee deemaa ture ka jedhu kana sirriitti irraa ilaaluun barbaachisaadha because qaala'insi gatii kun rakkoo yeroo gabaabaa keessatti furamus miti
isa kana immoo bifa waaraadhaan stabilize gochuudhaaf rakkoon inni kun baay'ee bu'uura waan ta'eef irraa ilaaluun gaariidha. Isa kanas immoo gochuudhaaf waan sadii irraa utuu ilaalle baay'ee gaarii natti fakkaata. Guddinni diinagdee nuti biyya keenya keessatti galmeessaa turre guddina diinagdee akkamiiti? Dhugaadhaa yeroo dheeraadhaaf biyyi kun guddina diinagdee dhibbantaa guddaa galmeessisaa akka turte waan haalamu miti. Keessumaa waggootanii 20 darban jechuudha. Even rakkoodhuma keessa taa'ame illee diinagdeen keenya yerootti guddatutu jira waan ta'eef jecha. Kana wajjin wal qabatee guddinni kun guddina akkamiiti ka jedhu irraa ilaaluun barbaachisaadha. Guddinni kun irra guddeenyaan kan dhufe investimentii mootummaan bu'uuraalee misoomaa babal'isuu irratti godhedha. Daandii, manneen barnootaa, manneen fayyaa akkasumas immoo bu'uuraalee misoomaa ka jennu warra physical infrastructure warra akkasii kana babal'isuu irratti mootummaan durummaadhaan investimentii guddaadha kan inni gaggeessaa ture jechaadha. Inni kun guddina diinagdeedhaaf kallattiidhaan hagummaa godhu garuu immoo quality of economic growth keessumaa oomishaaf oomishtummaa guddisuu, carraa hojii uumuu akkasumas immoo galii uummataa guddisuu irratti qaawwaa guddaatu ture jechaadha. Because investimentii mootummaan bu'uuraalee misoomaa babal'isuudhaaf godhaa ture sun baay'eensaa amala oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessumaa amma qonna keenya irratti humna oomishaa keenya guddisuu industirii irratti akkasumas immoo dameelee diinagdee kanneen akka turizimiidhaa fi albuuda irratti guddina oomishaaf oomishtummaa haga sana hin argamsiisne jechaadha. Kun ta'uun immoo maal fide? Carraan hojii guddina ummataadhaa wajjin adeemuu hin dandeenye jechaadha.